Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Mata dureewwan darbe keessatti barnoota gosaa, barnoota sirna gadaa, kutaawwan adda addaa yaalaa turree jira. Mee har'ammoo haala ittiin qubeewwan gurguddaa afaan Oromoo haala salphaa ta'een baruu dandeenyu yookiin immoo shaakaluu dandeenyu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Qubeewwan gurguddaa afaan Oromoo gaafa jennu akkaataa kamiin barraa'uu danda'u, akkaataa kamiin kan namni barreessee jiru sana irra deebinee shaakallee barreessaa deemuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haga xumuraatti na waliin tura. Egaa qubeewwan gurguddaa afaan Oromoo warreen kun qubeewwan gurguddaa afaan Oromoo jedhamu. Isaan keessaa inni tokkoffaan A jennaanii jechuudha. A gaafa barreessinu barraa'ee inni jiru kun egaa kana A kana deebisnee barreessuuf mala kan fayyadamna jechuudha. Sarara fayyadamna jechuudha. Sarara kana yeroo fayyadamnu A jennaanii jechuudha. Isheen kun maalidha? A jennaanii jechuudha. Kana haala kanaatiin A barreessina. Inni itti aansee jiru B. Baa yeroo barreessinu sarara dhaabbataa tokko barreessina. Sarara dhaabbataa kanarratti immoo sararawwan golboo uumnaafi jechuudha. Booddee haala kanaan baan barroofte jechuudha. Caa jennaan sadaffaa. Caa jennaan baa caarra geenya jirra jechuudha. Inni arfaffaan daa jenna. Daa barreessuufis jalqaba sarara dhaabbataa tokko barreessina. Itti aansinee sarara golboo tokko uumnaa jechuudha. Daa jennaan. Inni shanaffaan jedhamti. Jennaan. Barreessuuf sarara dhaabbataa tokkoo fi sarara dalgee sadii barreessina jechuudha. Kun tokko, lama, sadiitti barreessina jechuudha. Kun maal jedhamti? Jennaan ishuma kanadha kun jechuudha. Ishee kanatu kana taate jechuudha. Itti aansee faa jenna. Faa barreessuu ammas akkuma jalqabaa sarara dhaabbataa tokko barreessina. Inni kun immoo dalga lama barreessina jechuudha. Kun maal jennaanii? Faa jennaanii jechuudha. Faan haala kanaan barroote jechuudha. Haala kanaan maal goona jechuudha? Faa barreeffannee jechuudha. Itti aansee maal barreeffachuu dandeenya jechuudha? Gaa kan jedhu barreessina jechuudha. Gaa gaafa barreessinus ammas sarara dhaabbataa isa fayyadamni amma immoo golboo fayyadamna jechuudha. Sarara golboo tokkoo fi sarara dhaabbataa gabaabaa fayyadamna jechuudha. Kun gaa jennaan haa barreessuuf sarara dhaabbataa lamaa fi sarara dalgee tokko barreeffannaa jechuudha. Haala kanaatiin baruudhaaf yookiin shaakalaa deemuuf nu fayyada jechuudha. Ii jennaan ishee kana jechuudha. Ii sarara dalgaa tokko asii gadee yookiin immoo dhaabbataa tokko fi ammas dalgee ciisaa tokko jechuudha. Ii jennaan kana. Itti aansee jaa jedhama. Jaa isa jennu akkaataa kamiin barreessinaa? Jaa jechuun sarara dalgee tokkoo fi sarara dhaabbataa jallaa barreessina. Gara eessaatti jallata? Gara bitaatti kan jallatu jaa jennaani jechuudha. Itti aansee kaa barreessuuf sarara dhaabbataa tokkoo fi sararoota jallaa yookiin immoo dalgaa lama barreeffannaa jechuudha. Inni kun maal ta'e? Kaa jennaani. Ammas laa barreessuuf sarara dhaabbataa tokkoo jalatti yookiin ciisaa tokkoo fi dhaabbataa gabaabaa godhanna jechuudha. Inni kun laa jennaani. Maa barreessuufis sararoota dhaabbataa tokko, sararoota dhaabbataa gabaabaa fi ammas akka ol deebisnee dhaabbataa gabaa dheeraa barreeffannaa jechuudha. Inni kun maa jennaani. Itti aansee naa jira. Naa barreessuuf sararoota sadii sararuu qabna jechuudha. Sarara dhaabbataa tokko, sarara gidduu dhaabbataa fi asii ol deebisnee sarara dhaabbataa tokko gara harka mirgaatti kan deebi'u barreessina jechuudha. Inni kun naa jennaani. Itti aansinee oo
yookiin immoo zeeroo ishee jennu oo geengoo goona jechuudha. Itti aansee phaa jennaan. Phaa barreessuuf sarara dhaabbataa tokkoo fi sarara golboo tokkoon phaa uumna jechuudha. Itti aansee maalidhaa? Qaa isa jedhu barreessina jechuudha. Kunoo isaas oo goonee gidduu isaa bu'uudhaan kan nuti barreessuu dandeenyu qaa jennaani. Raa jedhamti kun immoo sarara dhaabbataa tokkoo golboo fi sarara gabaabaa dhaabbataa barreessina. Kunoo raa jennaani. Saa barreessuufis kunoo saa jennaani. Taa barreessuuf haala kanaan baruuf nu gargaara jechuudha. Taa, uu, waan wal fakkaatu vaan immoo iddoo ishee maal taate ni hidhamti jechuudha. Uun jalli ishee kubbaayyaa yoo taatu yookiin bifa burcuqoo yeroo qabaattu vaan immoo jalli ishee ni qal'atti jechuudha. Itti aansee waa isa jedhudha jechuudha. Waa kunoo haala kanaan barraa jechuudha. Xaa barreessuuf sararoota wal qaxxaamuran lamaan walitti barreessina jechuudha. Yaa inni xumuraa zaa jennaani jechuudha. Haala kanaan barreessinee baruu dandeenya jechuudha. Dhaabaan yookiin immoo qubee hundasaa haala kanaan shaakaluu yookiin immoo irra deddeebinee yoo barreessuu shaakalle haala kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Barachuu dandeenya yookiin beekuuf nu gargaara jechuudha. Qubeen afaan Oromoo dhaadhaa kaasee hanga zaatti kan barsiisu yookiin kan inni nuti irraa barachuu dandeenyu kana fakkaata jechuudha. Yeroo tokko irra deebiin isiniif dubbisaa. A, ba, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, phaa, phaa, raa, saa, taa, uu, vaa, waa, dhaa, yaa, zaa jennaa jechuudha. Warreen kun qubeewwan gurguddaa afaan Oromoo jedhamu. Qubeewwan xixiqqaas ni qabu. Yeroo itti aanutti kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni qubee hin beekin jirtan haala ammananii barreessaa oolan irra deebitanii ilaaluutiin barreessuutiin shaakaluu ni dandeessu. Galatoomaa.